waan jedhu durarratti mucaana waraana keessa jiru yoo rabbiin laafisee bakka biyyillee mootummaa ta'uu hin mala biyyuu daa'imuma waraana seenee mootummaa ta'e laa taqnaqu min rahmatillaahi jedha hadiisni rabbiin kennallee akkas jedha rahmata rabbiitirraa garaa muratiin habibti fuuldurri ifa echi dubbadhu sabbarsiisumaa fi Eliyaas. tole galatoomi durarratti Mukaalid obsa barbaachisa nu hundi kennayyuu ilmoo qabna namni ilmoo qabu immoo waan kanatti hin qoosu kanaaf sibiilatti dhaggeeffachuu jirra gara keessaatti sagalee naa ergitee turte tanaan dura jara keenya waa'ee beellama kanallee natti himtee turte akkana miidiyaa akkana irratti beellama qabadhee naan jennaan deebisneef maaliif jennaan miidiyaa sawwaan beekuuf jechuu anamma waan jechuu barbaadu dura irratti waan kana lafaa kaafnee takka jennee waan kana isii gargaaruuf Heydar waan tokko nu haa godhu Heydar abbaa manaa isii bakka hadareessa abbaa manaa isii kennitee fi Heydar dhaqee isa kana addaan nu haa baafatu. Maybe abbaan manaa kun dhoysee bakka biraa geessee achitti barsiisaa yoo ka jiraatu taate. Waan kana inni addaan Heydar addaan nu haa baafatu. Eegas booda immoo as deebineeti waan mallaqa isin jettu kanallee walitti hin buusnaaf. Mallaqa diqqaadha. Mallaqa kanaa olillee walitti buusuuf hin dandeenya. Akka isin agartee deemtee waan kana gargaartu. Iyyeetu. Garuu miidiyaan isin irratti iyyattu suni miidiyaa dhimma Oromoo yookaan immoo dhala Oromoo nu barbaadullee miti. Akkuma mareef Haydar jedhe sani as bakkeen amma jirtu kuni namoonni miidiyaa hedduu as jala jiranii as gubbaallee jiran. Haydar mataan isaa asliin hundi isaanii viidiyoo tokko yoo si gargaaranii si dalaganii furmaata ni argata. Oromoota hedduu bira ga'a. Kanaaf waan achillee asheetu bira dhayxuuf illee hin qabdu. Asheetuu kalaalu Gondar Gojjam yoo warra san taate malee namni keenya afaan saniyyuu dhaga'uun fedhu dhugaa yoo sitti hime. Kanaaf dursa obsi wanni ta'ee jira. Namni du'aanillee hin dhaba. Garuu wanni diqqishu siyaallee na dhukkubse maalinni du'e jetteen sabbarree jira jettee hin beeyne bakka kanatti nama laalessa diqqishu agarsiisa yoo ilmoon nama jalaa badde. Kanaaf dursamee Haydariif carraa kenninee Haydar waan kana abbaa manaa isii kan addaan akka nu baasu nu godha asli. Ergas boodas deebine gara biraatiin illee hin jira carraan biraallee karaa qayi masqaliitiin illee ilmoo argitee nama jalaa badde akkaataa itti barbaadantu jira. Sumni takka osoo hin kafalin jechuu. Namoota hedduutu akkasitti maatiin addaan faca'ee maatii ofii argataa jira. Kanaaf amma yeroo takka dubbadhu tole hin dubbatta. Kanaaf si gaafachuu fedha obboleettiiti jedhamu. Na gaafattanii walumatti qabdanii ani isinirra darbee gandaan baan dhaqu. Isin dhiisee gandaan baattiin dheessu. Ani haadhaaf abbaa kiyya takkittiidha. Kalillee nama bira dhaabatu dhabee nama daa'imman tiyyanaa soqu dhabee jennaan gandaan baa dhaqe malee gandaan baa marateetii miti. Lammata ani nama akka maletti guddatee deebisee ijoollee tiyya akka maletti guddiseedha. Wanti na boochisee hedduu miira keessa na galchu waan kalee keessa darbisan yoo yaadadhu miira keessa gala. Lammata daa'imman tana aayilaandii guuree guddise sibiila kuraalii yoo guureetiin darajaadhaan gahuudhaaf guddise osoo abbaan hirriba ho'aa akka gaarii ijoollee fi biraa guddifatu jechuudha. Wanti san na godhe an abbaa kiyyaa takkittiidha. Lees ijoollee dhiiraa lamaan tan argadhe abbaa kiyya san bakka buusuu qaba waan jedhutu na keessa waan jiru. Ani ilmoon isin daa'imni argitan tun gadi cabee ilmoo tiyya tana barsiisaa qaraasisaa asiin ga'e na harkaa bittin dhoofte. Wanti miira keessa na galchillee kana. Ani rabbillee wallaaletii miti. Obsi bakka naan jettanitti immoo waggaa jahan obsi. Waggaa jaha. Niin booya malee waggaa jaha. Sinigale ilma haadhaa tokkicha haizosh naan jedhu qabu. Intala haadhaa tokko amshiriin beeloftee nama naan jedhu ruuza adii nyaadha mana arabaa kana keessatti. Amma sabrii fidadhe sabbarii waliin naan jettan akka feetan na godhaa. Na galchitanillee dhiiftanillee isinitti uf kennee kana agartan hingaa. Ani waan miidiyaa gandaa dhaquuf hin qabu hin hojjenne leewwatta ilmi kunis keessanii hin dhiifne leewwatta waan godhu eega isin bira ga'e isinumatu waan gootan beeka. Dhiiseeraan guruun Lucky gali wajjin dhaqin Haydarii wajjin gali indoon bakka san gayoon an jettan osoo wajjin galee Haydar na dura dhaabbatee nama san qaamaan bira dhaqe natti tola jechuudha. Namni gumaa kiyya gaafatu isin osoo ijji kiyya na bade yoo lakkeen obboleetiteetiin an jedhe Haydar har'a borga nama galee nama san bira mana isaa qaaman dhaqee mana inni ijaarate jira na doo baay'ee dubbannee fagoodha. Hoolotii ribbii guuree jechuudha. Hoolotii ribbii sanii saabitadhee saasan halkan irraa yaa baasanii gurguratanii intala tanan ala oofatan jechuudha amma fuudhatana.
Attaa cammana ijaaratanii keessa galan sukka horii kiyyaati jechuudha. Namni itti baddu madaa kiyya dhoosuu dhabee jallis. Manna irraa ifatanii ijaaratanii keessa galan sun haada sa'a kiyyaati sa'a hoolotii ribbii fuudhee ittiin guddise horsiisee ittiin dhalchiise halkan narratti walgaanii sa'a san baasanii gurguranii intala tanaan biyya alaa oomate jechuudha namni kun. Achii ka'ee biyya haada biyya alaa deemte saniin deebitee mana kan hawaashin keessatti ijaaratanii jechuudha. Ani immoo daa'imman tana kuraaleen guddisa. Aayilaandii guuree Adaamaa keessa deemee gurguree guddisa. Sinii galee aayilaandii kanaan barsiise, sibiilaan barsiise. Kanaaf garaan na gubatee himachuullee kaayachuullee wallaalee jechuudha. Ilmoo namni dhalte dhibeeyte. Homaan qabu rabbii kiyya malee abbaan koona takkitti dhalate argatee hin du'ee jiraa isaan beeku. An dhaladhee gaafa ji'a takkaa biyyaa bayya abbaan kiyya dagriin badee jechuudha. Mata qabu rabbii kana malee osoo isin taate haadha abbaa dhabdanii ilmoo lama ol bira dhabdanii irkoo dhabdanii akkamitti sabrii qabdanii bakka kiyya kana bu'aa laala. Indoon bariin sabbareeyyuu barra koofiin ajjeesi ilmoo tiyyarraa hafee harri isin dura taa'uun kunuu bara naaf waan guddaa jedhee yaada. Naaf falchaa dhiifamu. Dubbadhoo takka dhiifama naa godhate. Namni giiftii lafa kenname bishaan illee taasifamu. Oomishee warra dhiiraa qaata dubbatanii Ada eegame. kaawwanti sirreeffattu namni Yeroo takka yaaduma tasgabbeessaa dubbachuu fedha kiyyaa. Anillee yaada qaba ture. Inni qabda qooyi kaakaata dubbattee. Gaafachuu fedha. Dubbadhu gaafa. Harka hedduu. Ayyaasa ishi. Rakkoon. Si dubbadhu doobbiin booda dubbadhu waan kiyya. Ijoollee mana. Dhugaa obboleettii tiyyaa wanti ati keessa luftee jirtullee baay'ee nama gaddisiisa. Naa galee nu maraafuu galee amma akkamiini sillee gargaarraa jedhu mataa keessa na dhufe. Takka atillee of gargaaruu qabdaa wanti gariin abbichillee murtiin. Jira jedheetiin hin yaadu. Akkaawunti fakkeenyaaf an godhuu danda'a garuu akkasii miti. Ati godhi mataan kan kee kunoo ka heedarillee yoo taate irratti amma haa qarqaaranii galtee ilmee ofii haa soqattu. Nama isin godhalaatu jira haadha Khaalidiit Mubarakaa. Haa ta'u ishee rakkoon qabu. Kanaaf akkaawuntii atummaan godhiiti aslii kiyya. Sillee rabbii darajaa tanaan si ga'e haadha. Du'aayima kanneen kan inni tuubeeta olillee nama mul'isa. Kanaaf ati haasawa isiillee ilaalin. Akkaataa isin waan ibsatu qabdu waan ibsatu dadhabdee jira waan keessa si jiru beekta. Akkaataa itti himattu wallaalte miidhama ofii kana. Akkaataa itti dubbattee baafattee miidhama ofii isin himattu wallaalte. Malee akkasirra laaltan kanaa miti keessi isii hooree dhumatte. Isii yoo laalu beekta hin beekta yoo ta'e yeroo dheeraadha. Eelaa fiilmii eeleedhaa karaa biraadhaan dalagame wallaahi isaan naaf hodhuuf yeroo hedduu yoo waan kanaa lolchu akkas ta'ittiidhaan shakka kaallitti sana. Kanaaf abbaan rabbi sii laaffis sa'aatii ammaa irraa akkaawuntii kun hafanii qarqaari aslii kiyya rabbi beekamtiillee sii kenne beekumsallee rabbi siif haa kennu siif haa dabalu. Kanaaf birriin isii barbaachisu birrii xiqqoo tanaa miti isiinuu dalagdee mataa qabaattee mana namaa dalagaan jirtu yoo rabbi sii laaffise biyya sanittuu galtee biyya abbaa isiiti yoo karaa irraallee isii fudhan reeffi isii mazagaajaallee yoo awwaala. Sigalee fireeshatu qabri seena. Kanaaf biyya namaa tana keessatti yookaan tasa makiinaa jala seentee yookaan tasa namaa walloltu. Maali ta'aa bakii? Yoom galuu edde? Wallaahi gaa'uma si dhuftee malee waa galiis akkasii waa itti qabdi waa harkaa qabdi waa itti qophooytere yoo har'a isin qarqaartanii amma rabbi mala si haadha'u mala keetiin kara biyyaa akka galtu gootan godhaafi. Wanni isii barbaachisu waa guddaa. Indoon biyyuma namaa tana keessayyuu osoo galtee waa wahii waan xiqqoon qarqaarsa Oromoo tanaa waa godhamee fi ijoollee ofii san soqataa wama xiqqoollee haa taatu biyya ofii san keessatti jedheetii yaadama. Miknaatum asittillee yookaan daa'imaan baattu harkaa kufee waa taati idaa biraati yookaan ofii makiinaa jala seenti idaa biraati yookaan nama harree kana waa of walitti sodaan tiyya tanatu na keessa jira. Wallaahi waan isii akkaan itti dhiyeennaan waan beekuuf sitti himaa jira. Isiyyuu qarqaarsa barbaachisa. Qarqaaraati immoo haa galtuu Siraaj mallaqa isiin gaafatte san barna waan namni tokkichillee kafaluu danda'u. Amma waa'ee mallaqaa deemee. Nadagaya. Sanin jennee baan san jedhaan jiru. Nadagaya. Ana isin. Hayyee. Tokkoffaa namni kenna. Hojii rabbii dhiiset rabbillee wallaalet waan gale hunda tiktook himatti hin fiiguu eegale. Egereen ummata kenna baxaam no miyasaasibu. Baay'ee yaaddeessaadha.
Anduguma isinitti maa rakkachuu dhabee akka dhuunfatti rakkoo dhabee miti. Garuu waa'ee uummata keenyaa kuni fuulli durri isaa jechuudha ikabdaal. Maallaayini akkuma isiin reef jette ilmaan isii kanan ta'uuf. Heydar illee Finfinnee jira. Awaash malkaa isaatiitti waa gochuu hin danda'u namicha kana. Abbaa seeraa miti. Baalaasixaanii guddaa wayii akka itti bilbilee sodaachisuu danda'u miti. Namuma dhuunfaa akka kiyyaaf keetii tokko. Amma akkana godha. Isin warri Dubaay hin jirtanii tiraanspoortii irraa danda'a gaafa isin galuu kaatetti. Ani fi warri akka Heydar warri xiqqashoo namni nama guguddaa bebbeeku kunniin suuraa mucaa badee sanii fi ka waraana jiru na haa ergitu. An ka waraana keessa jiru san yoo lubbuun jiraate baasuu fi tiraa hin godha. Yoo marra qabatamaa argadhee inshallah hin baasallee. Hin ulfaatu. Aga birrii ijoollee raggaasaa sana wannoo isaatu baasu hin ulfaatu nama. Birrii irra ulfaata. Isinitti himaa waadaa yoo seentaniif gaafa isin biyya buusutti hin erginaaf. Kuma dhibba hin ergaaf gaafa isin tikkeetti muratte. Kuma dhibba hin ergaa fi gizee isin biyya geettee akkaawuntii banatte akkaawuntii isii irratti gargaarsisa. Malee ganaa birriin nama biraa biratti guurame eegasi birriin sunillee nyaatame ani miskiina irraa fuudhee miskiina biraatti kennee miskiina nyaachisuu hin barbaadu. Halli yoo ta'e akkana. Waan wacii gaara miidiyaatti nuti isin godhattu 50,000 naa kenni jettee midhibba ergaafa. Tikkeetii murattee gaafa isin galuu murteessite isillee naa dubbiftu siraajattillee na dubbisi feetu saadiqlee dubbisi Dubaa jirti miti 100,000 akkaawuntii natti ergaa akka boolatti gabbuutee bakka fudhachuu dandeettu ufii ergaaf. Ufii kiyyaati ergaa. 100,000 ergaa gizee gabbuutee neetworkii minaamina haala sirreeffatte gastii kootu akkaawuntii banadhu guyyaa 2-3 olee hafuura baafadhu ani haadha kaalidii taati gali naan jette sani jedhi kootu si gargaaraa ani akkasumatti fakkaata akkam jettanis waan karaa dhaabadha yaada kennadha akka biraa dhiisa. Asli Namallee maatetu ta'a namni garaa kenna. Amma namni 7,000 gurguratu akkaawuntii isii taatee 200 nuu kennani gaara 200 qofti mucayyoo tana. Gara miliyoona ta'a 200 7,000 baay'isa. Nama 7,000 kana lama baay'isa. 200 bittaa baasu wada 1 miliyoon ነው የሚጠጋ. Akka fedhetti gargaara. Garuu akkas nama maateturra bada birrii wayee balutti hafte hin geenne hagana isii waswaasa seenurra warri kenne kun waswaasa seenurra awwaswaasa seenurra abbaan sun ushakurra gaafuma isiin galte waadadhaan si gargaarsisa waan itti wacii godhattummaa gaafa Oromoon si gargaarsuti ansii ergaa jechuudha. Akkanatti fakkaata waan kun akkam jetta yaada kennadha waan kana. Asli galatoome ulfaatu gaafuma isiin dhuftee asii mana kana seentu akka furmaata dubbiin isii argattu keessi kiyya gammadee ati abbaa furmaataati nama tokko ta'ee nama lama ta'ee gamtatti ta'ee ummataaf ta'ee dhugumatti abbaa furmaataati ammallee rabbiin jannataan si haqananiis waan biraa addunyaa du'aa isiin godhan rabbi addunyaa akkiratti si haa gammachiisu dubbiin tamaati jette tana irra deddeebiin faayidaa tokkollee nuun qabu tanarratti